Kolesa di Demisadii barkamal maafi di Demisadii yoo yaajirtu hordoftoota BBS fiixee addunyaa jirtanitti nageenyi keenya isin qabu oduu irraa qabadan isinitti hima oduu waliin Jamaal Taahiri. Xiinxaltoonni siyaasaa Afrikaa fi addunyaa ajandaan galaana diimaa Itoophiyaa rakkoo siyaasaa biyyattii jiruuf kan bocameedha jiran. Dhimma kara galaanaa wal qabatee ajandaan muummichi ministeeraa rakkoo siyaasaa wal xaxaa biyyattii jiruuf kan kalaqameedha jiran xiinxaltoonni siyaasaa. Gaanfa Afrikaatti xiinxalaachuun kan beekamu Abdurrahman Said yeroo ammaa haalli rakkoo siyaasaa fi dinagdee biyyattii xaxamaa waan ta'eef Itoophiyaan ajandaa waliin dha'uudhaaf kan gaanfa Afrikaatti darbateedhaan akkasuma muummichi ministeeraa Abiy Ahmed rakkoo nageenyaa walitti fufaa biyyattii keessa jiru deebii waan hin laanneef ajandaan rakkoo nageenyaa biyyattii jijjiiruuf kan kalaqanidha jedha rogeessi siyaasaa kun. Yuunivarsiitii Finfinneetti digrii isaanii sadaffaa hariiroo idil addunyaa irratti hojjetaa kan jiran Dr. Nagaraa Guddataas yaada rogeessa xiinxala kanaa walii galuu qaba jechuun fuula miidiyaa isaanii irratti maxxansan. Xiinxala isaanis bifa sadii lafa kaa'aniiti jiru. Inni dura namoonni waa'ee wal waraansa biyya keessaa yaaduu dhiisanii dhimma alaa fi akkaataa waloomaa irratti waliin dhaabbachuu akka danda'aniif kan hojjetamedha. Inni lammaffaan Itoophiyaan rakkoo akkanaa keessaa bahuuf ammayyuu ofitti amanamummaa qabdi ergaa jedhu dabarsuun barbaadameeti. Inni sadaffaan immoo xiyyeeffannoo namoota deeggaruun dhimma biyya keessaa irraa gara dantaa walootti yaada lammiilee biyyattii dhiibuuf ajandaa bocamedha jedhu Dr. Nagaraa Guddataa. Itoophiyaan waggaa dura waraana kaaba Itoophiyaa ture waliigalteen xumurtus naannoo Oromiyaa fi Amaaraatti ammallee walitti bu'iinsi tufeetii jira xiinxalaan siyaasaa gaanfa Afrikaa kun. Itoophiyaan carraawwan buufata ollaa biroo karaa waliigalteetiin fayyadamuu osoo qabdu dubbiin ministeerri muummee Abiy Ahmed paarlaamaa biyyattii irratti dubbatan waraana akka labsutti fudhatama jechuun yaaddoo qabu ibsee rogeessi siyaasaa kun. Hayyuun hariiroo idil addunyaa Dr. Nagaraan gama isaaniin dhimmi amma Itoophiyaan kaaftee abbummaa malee itti fayyadama akka hin taane ibsan. Dabaluunis Itoophiyaan uummata bal'aa waraana hedduu akkasumas dippiloomaasiin biyya dhiibbaa guddaa uumuu dandeessu taate ulaagaa galaanaa nan barbaada yoo jettu biyyoota kana yaaddessuu akka malu amanaa jedhan. Keessumaa gaanfi Afrikaa bakka wal shakkiin guddaan itti bal'ataa jiruu fi biyyoota gidduutti wal waraanuun kan itti hammaate ta'a waan ta'eef yaaddoo kana akka cimsuu himan. Haalli kunis karaa nagaan yoo hin xumuramne Itoophiyaa, Somaaliyaa, Jibuutii fi Eertiraan gara waraanaatti wal dhiibuu danda'u malu jedhan. Biyyoonni kunneen yaada Itoophiyaa kana fedhii daangaa bal'ifannaa waliin wal qabsiisanii ilaaluu waan malaniif kunis na yaaddessaa jedha rogeessi gaanfa Afrikaa Abdurrahman Said. Itoophiyaan gara fuulduraatti gaaffii kana kaasuu kan dandeessu garuu isaanis ni amanu kana jechuun waan haaraa waan dhalatee miti jedhan. Bira galiin Jibuutii parsantiin 70 ulaa galaanaa irraa qaraxa Itoophiyaa irraa argatu waan ta'eef kunis dinagdee Jibuutiidhaaf balaa biraati jedhan. Somaaliyaanis yaadni Itoophiyaa kun akkuma Jibuutii yaaddoo galii dinagdee isaaniitti kan fidedha jedha ogeessi miidiyaa kun. Biyyoonni naannoo sana keessa jiraatan Itoophiyaa akka impaayiraatti ilaalu jechuun waraana irra deddeebiin kana dura mudate ibsuun rogeeyyiin kun sana fayyadamanii walabummaa isaaniif beekamtii argachuu danda'u waan ta'eef isaaniif carraa gaarii kabraa fiduu danda'a jedhan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbii isaaniin Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf maal gochuu akka qabdus lafa kaa'aniiti jiru. Isaan keessaa qoodni hidha Abbayyaa daandiin qilleensa Itoophiyaa yookiin Itiyoo Teleekoom adda durummaa yaamamaniiti jiru. Dhaabbileen kunniin pirojektii ijoo biyyattiin qabduudhas jedhame. Abdurrahman Said muummichi ministeera Abiy Itoophiyaan uummata miliyoona 100 waan qabduuf dirqama ulaa galaanaa argachuu qabdi jechuun isaanii ergaa gaarii hin taane dabarsa. Yaadichi wal taanee waliin fayyadamnaa osoo hin taane fedhiin gamtokkee kan ibsuu fi yoo didame humnas dabalachuu akka malan ifatti kan ibsamedha jedha. Kun immoo balaa hamaa hordofsiisuu mala sodaa jedhuun qaba jechuun xiinxala isaa golabe. Ministeerri dhimma alaa Iraan Hossein Amir Abdullahi Israa'el yoo haleellaa Gaazaa irratti raawwatu ariitiin dhaabuu baattee giddu galli bahaa to'annoon alaa ta'uu danda'a jechuun akeekkachiisan. Iraanitti ministeerri dhimma alaa biyyattii Hossein Amir Abdullahi haleellaan Israa'el irraa gara Gaazaatti godhamu ariitiin daangaa hin godhatanaan nageenyi giddu gala bahaa to'annoon alaa bahuu danda'a jedhan. Akkasumas Ameerikaan Israa'eliif deeggarsa meeshaa fi humna waraanaa gochaa jirtuuf balaaleffatamuu qabdi jedhan. Akeekkachiisaa ministeera alaa Iraan booda turtii sa'aatii tokkootti ibsa kan laate ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun ummanni keenya jiraachuuf qabsootti jira jechuun loltoota garee Hamaas akeekkachiisan. Waraana balaafamaa Yahudoota Israa'elii fi garee Hamaas gidduutti gaggeeffamaa jiru kanaanis lubbuun hedduun yoo hobbaatu addunyaan falaa waaraa nageenyaa fiduu caalaa garee lamatti qodamte waraanichaa tumsuu irratti argamti. Akka ministeerri fayyaa Hamaas ibsetti torbaan lamaan darban keessatti Filisteemonni 4,600 ol ajjeefamaniiti jiru. Israa'el guyyaa Sanbataa haleellaa qilleensaa raawwatteen iddoowwan ijoo jettu 320 rukutuu beeksifte. Ameerikaa fi tuutni Israa'el tumsuun yakka namoomaa fi yakka duguuggaa sanyii Gaazaa irratti raawwachaa jiran ariitiin yoo gochaa kana dhaabuu baatan naannichi toonaan ala ta'uu akka danda'u Hossein Amir Abdullahi taariinti gaazexeessootaaf yaada laataniin akeekkachiisan. Bu'aan isaas naannichaa fi warra naannichaaf falman irratti cimaa hadhaawaa fi kan balaa hedduu hordofsiisuu ta'uu danda'a jedhan.
Ministeerri dhimma alaa kun itti dabaluun waraanni Ameerikaa lola amma Gaazaa keessatti geeffamuuf deeggarsa gochuu ifa yoo godhu Israa'el bakka Ameerikaa bu'uun lola ergamtummaa lolaa jirti jedhan. Qondaaltonni olaanoon Ameerikaa gama isaaniitiin waraanni kun bal'achuu akka malu akeekkachiisan. Ministeerri ittisaa Ameerikaa Lloyd Austin lammiilee yookiin loltoota Ameerikaa irratti haleellaa olaanaan cimuu danda'a jechuun sodaa qaban ibsan. Garee yookiin biyyi kam walitti bu'iinsa kana bal'isuu fi haala gaddisaa kanatti fayyadamuun kan barbaadan yoo ta'e gorsi keenya hin raawwatinaa kan jedhudha jedha ministeerri dhimma alaa Iraan kun. Akkasumas ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Blinken muddamni waraanaa babal'achuu kaasuun Ameerikaanis lammiilee Israa'elii fi Ameerikaa ittisuuf tarkaanfii barbaachisu hundaa fudhachaa jirti jedhan. Dabalataan muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahuun dilbata kaleessaa loltoota isaanii kaaba biyyattiitti argaman daawwachuun waraanichi dheeraa ta'uu akka malu ibsuun ergaa dabarsanii lubbuu keenyaaf lolaa jirra, mana keenyaaf lolaa jirra, kun waraana hammeessuu miti, inni lolu yookiin du'uudha, isaanis akka nuti duunu barbaadan jechuun dubbatan. Benjaamin garee faallaa isaanii biyya Libaanos Hizaabollaa jedhamus akeekkachiisan. Hizaabollaan jireenya isaaniitti dogongora guddaa raawwate, nutis humna yaadamee hin beekneen isaan rukunna jechuun biyya Libaanosii fi garee Hizbollaa akeekkachiisan. Israa'el naannoo kaaba biyyattiitti sodaa garee warra Libaanos irraa qabduutiin lammiileen ishee gadhiisanii akka baniif kana dura ajaja kenniteetii turte. Dilbata kaleessaas lammiileen daangaa kaaba biyyattii irra jiran naannicha lakkisanii akka ban irra deebitee yaamicha taasiste. Jiraattonni rakkoo nageenyaa fi uumaatiin qe'ee isaanii irraa buqqaan gargaarsa tamaa kan barbaadan ta'uu dhaabbileen tola ooltummaa deebisanii dhaabuu irratti hojjechaa jiran himan. Sababa rakkoo nageenyaa fi uumaatiin jiraattonni miiliyoona tokko ol ta'an deeggarsa tamaa akka barbaadan dhaabbileen tola ooltummaa biyya keessaa himan. Jiraattonni naannoo Oromiyaa sababoota rakkoo nageenyaa fi weerara dhibeelee adda addaa rakkina keessa jiran gargaarsa tamaa kan barbaadan ta'uu dhaabbileen misoomaa faawundeeshinii misooma biiftuu dhaabbanni tola ooltummaa harmee fi dhaabbanni tola ooltummaa CDCB jedhamu ibsaniiti jiru. Akka dhaabbanni tola ooltummaa FMB biiroo fayyaa Oromiyaa wabeeffachuun ibsatti naannoo Oromiyaatti godinaalee 16 magaalota 7 fi aanaawwan 117 keessatti bara 2023 keessa weerara dhibee busaa mudachuun lubbuu lammiilee hedduu yoo darbuu fi hedduun isaanii haala ulfaataa keessummeessaa jiru jedhame. Weerarri dhibee busaa godinaalee lixaa fi qeellam wallaggaatti hammaataa waan ta'eef jiraattota wallagga lixaa keessaa harki 70 fi qeellam wallaggaa keessaa harka 60 ta'u busaadhaaf saaxilamanii argamu biiroon fayyaa fi dhaabbileen tola ooltummaa naannichaatti deeggarsa laataa turan beeksisaniiti jiru. Godina wallagga lixaatti namoota 222 dhibichaan shakkamanii hagayyaa hanga fulbaanaatti qorataman keessaa 128 kanneen ta'an dhibichaan qabamuun eerameeti jira. Akkasumas godina qeellam wallaggaatti namoonni 51 ta'an dhukkubichaan qabamuun biiroon fayyaa Oromiyaa gabaasa naannichaa wabeeffachuun gabaaseeti jira. Xaxalaan namoota dhibee busaatiin lubbuun darbee kan buufata fayyaa lixaa wallaggaa hospitaala Beeggitti argamanidhas jedhame. Hospitaalichatti rakkoo nageenyaa qorichi hir'inni ambulaansii haala mijataa dhabuun hojjettoonni fayyaa naannichaa hojii lakkisuun rakkoo walxaxaa biraa naannichaa mudate akka ta'e jiraattotaa fi dhaabbileen deeggarsa kennuuf garasi deddeebi'aa turan ragaa bahaniiti jiru. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbanni tola ooltummaa CDCB jedhamu qorannoo geggeesse jedheen sababa walitti bu'iinsa hongee weerara dhibee naannoo Oromiyaa keessatti itti fufee jiruun lubbuun namaa darbuu jiraattonni baay'een buqqa'uu qabeenyi manca'uu fi dhaabbileen misoomaa gufachiifamuu ibse akka bu'uura qorannoo dhaabbata CDCBtti uummanni gara miiliyoona 1.3 dhiyaatu naannoo Oromiyaa keessaa buqqa'uu ibse. Baay'inni namoota buqqa'amanis hamma caamsaa 2023tti 210 yoo ta'u manneen barnootaa cufaman 739 ta'uu fi barsiisonnii fi ogeeyyiin adda addaa 1117 hojiin alaa ta'us dhaabbanni tola ooltummaa kun ibseeti jira. Dhaabbanni tola ooltummaa harmee fi faawundeeshinii misooma waliigalaa biiftuus ibsa waloo baataniin dhaabbileen gargaarsa namummaa mootummaa fi miti mootummaa namoota rakkoo keessa jiran kanneeniif deeggarsa namummaa akka laatan yaamicha taasisaniiti jiru. Ministeerri barnootaa qabxii seensa dhaabbilee olaanoo ittiin barachuun danda'amu ifa taasise. Ministeerri barnootaa xalayaa yuunivarsiitotaa fi dhaabbilee barnootaa dhuunfaa olaanoof barreesseen qabxii seensa dhaabbilee barnootaaf dorgomsiisuu danda'u ifa taasise. Haaluma kanaan barattoonni gaafii 62 yookiin parsantii 50 fi isaa ol deebisan yookiin parsantaa 80 waliigalaa argatan dhaabbata filannoo isaaniitti barachuu akka danda'an ministeerri barnootaa xalayaa yuunivarsiitota mootummaa hundaa fi dhaabbilee barnootaa olaanoo dhuunfaa hundaaf barreesseen qormaata seensaa sagantaa eebbifamtoota biyyaalessaa fi qabxii barattoonni ittiin dhaabbilee barnootaa olaanoo seenuu danda'an ifa taasise. Haaluma kanaan dhaabbata barachuu danda'an keessatti iyyachuu fi barachuu kan danda'an dorgomtoota gaafilee 62 yookaan parsantaa 50 fi isaa ol deebisan yookiin gaafilee qoratama waliigalaa keessaa parsantaa 80 argatan qofa ta'uu ministeerri barnootaa xalayaa yuunivarsiitota biyyattii fi dhaabbilee barnootaa dhuunfaa olaanoof barreesseen ifa taasise. Iyyattoonni dhaabbilee barnootaa olaanoo yeroo iyyachuuf dhufan bu'aa isaanii dhiyeessuu akka danda'anis eereeti jira. Akkasumas yuunivarsiitii Finfinneetti warra barachuu barbaadaniif liinkii gosa barnootaa ittiin leencuu barbaadan akka filatan dandeessuu kaa'eeti jira.
akka namoota barnoota haaraatti iyyattoonni sagantaa eebbifamtoota hunda keessatti dhaabbilee barnoota olaanoo mootummaa fi dhuunfaa keessatti barachuu barbaadan hundi qormaata galmee biyyaalessaa eebbifamtoota darbuu akka qabanis hubachiiseeti jira. Ministeerri barnootaa kana duras qajeelfamaa sirna barnoota haaraa jedhee ifoomseen akka durii barattoonni ramaddii yuunivarsiitotaa kan daangeffaman osoo hin taane yuunivarsiitiitti barachuu barbaadanitti waliin dorgomuun barachuu akka danda'an ibsuun isaanii yaadatama. Ta'us adeemsi walxaxaa fi burjaajiin sirna barnootaa keessatti waggoota dhiyeenyaa mul'achaa jiru barattoota maatii barattootaa fi hayyoota sirna barnootaa dalalsiisuu irratti argama. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa gabaasa waggaa lammaffaa haala mirga namummaa buqqaatotaa irratti ibsa baaseen ifa taasise. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa waxabajjii 2023 ibsa bal'aa gaazexeessotaaf kenneen haala mirga buqqaatotaa irratti waraqaa qorannoo dhiyeessee ifa taasiseeti jira. Komishinichi ibsa baaseen mootummaan dhaabbata aangoo ifa ta'ee fi buqqaatotaaf eegumsaa fi deeggarsa taasisuu fi qindeessuun hojiitti galchuu qabaa jedhe. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa waxabajjii 2014 irraa eegale hanga waxabajjii 2015tti haala mirga namummaa irratti namoota biyya keessaa buqqaan ilaalchisee gabaasa waggaa lammaffaa fuula 60 qabu ifoomseeti jira. Gabaasa kanaanis naannolee Affaar, Amaaraa, Beenishaangul Gumuz, Oromiyaa, Kibbaa Itoophiyaa, Giddu Galeessa Itoophiyaa, Kibbaa Lixa Itoophiyaa fi Sumaalee keessatti buufataalee fi gaaddisa 62 hojjete buqqaatota deebi'anii fi buqqaatota walitti bu'iinsaa fi sababoota namooma birootiin buqqaan 369 ol keessummeessuuf hojjechaa jira jedhe. Gabaasni kun buqqaatonni galmee nageenyaa fi mirga sochii mirga gargaarsa namoomaa deeggarsa addaa daa'immanii dubartoota manguddootaa fi qaama miidhamtoota buqqaatotaa fi walumaa galatti furmaata itti fufiinsa qabu jirra oolchuu irratti kan xiyyeeffatedha jira. Gabaasni komishinii mirga namummaa kun Itoophiyaan biyyoota Afrikaa 33 waliigaltee gamtaa Afrikaa eegumsaa fi gargaarsa buqqaatota biyya keessaa waliigaltee Kaampaalaa raggaa'isan keessaa tokko yoo taatu dhimmichis akka tarkaanfii ijootti kan irratti xiyyeeffatamudha jedhame. Kana malees akkaataa waliigaltee nagaa TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti waraanni biyyattii keessatti daangaa godhatee hordofuun namoonni waraanaan buqqaan hedduun gara qe'ee isaaniitti deebi'uu gabaasicha keessatti tuqameeti jira. Gama biraatti wixineen labsii waliigaltee Kaampaalaa hojiirra oolchuuf qophaa'ee ragga'ee hojiirra ooluu dhabuun dhimma buqqaatotaa irratti sarbama cimaa gaggeessuu komishinichi ibseeti jira. Adeemsa buqqeensa ittisuu eegumsaa fi deeggarsa buqqaatotaa akkasumas furmaata itti fufiinsa qabu barbaadu keessatti ammallee qaawwii akka jiru gabaasa kana keessatti ibsameeti jira. Kanuma waliin qaawwii sirna galmee fi sanada buqqaatotaa irratti mul'atu itti fufeeti jira. Deeggarsa buqqaatotaa qoramuu irratti dhiibbaa hamaa geessuu bira darbee buqqaatonni mirga sochii fi qaqqabummaa tajaajila hawaasummaa biroo isaaniitti fayyadamuu akka hin dandeenye yaaddoo akka uume gabaasicha keessatti jedhameeti jira. Gabaasa kanaanis maatiin hedduun gaaddisa dhiphoo keessatti waliin jiraachaa waan turaniif dubartootaa fi daa'imman jeequmsaalaaf akka saaxilaman yaadachiiseeti jira. Egaa hordoftoota keenya oduun ijoon irraa qindeeffanne kan hangammaa isinitti himne ture qophiileen BBS biroo itti fufuu yeroo gaarii qabaadha.